Egaa akkam jirtu nagaadha kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota keenyaa nagaan keenya bakka jirrutti isin haa ga'u jecha qophiin guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyaannee jirru qophii adda addaati. Qophiin kunis waa'ee jarreen lamaaniiti. Jarreen lamaan eenyudha? Isaan jarreen kun lamaan eenyu akka ta'an immoo adda baasnee isinitti himna. Adda baasnee kan isinitti himnu immoo maal akka ta'e beekuu qabdu jechuudha. Jarreen kun lamaan obbo Lammaa Magarsaa fi Jawaar Mohammadidha. Obbo Lammaa Magarsaa fi Jawaar Mohammad dhaloota darban keessatti, yeroo darban keessatti, baroota achaanu keessatti guyyoota dheeraa waa'ee Oromootiif sochii gurguddaa kan ta'an, waa'ee Oromootiif immoo wantoota hedduu hojjechaa kan turani. Karaalee garaagaraa keessatti immoo quuqamaa fi miidhama Oromoo falmaa kan turani. Wantoota hedduu hojjetanii turan amma immoo jarreen kun lamaan obbo Lammaa Magarsaa fi obbo Jawaar Mohammad eessa jiru? Maalirra jiru? Waa'ee Oromoof immoo maal kaasaa jiru? Quuqama Oromoo irraa kanaaf immoo maal nu dhageessisaa jiru kan jedhu simbiraan geenya. Wanti nuti simbiraan geenyu isaanuma kanaan wal qabatee haala isaanii wantoota isaan irraa hubanne tokko tokko isin beeksisuuf jirra. Kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota keenyaa qophii keenya aga dhumaatti nu waliin turaa jecha warreen chaanaala kanatti seenuuf reefu dhuftan immoo laayikii fi sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jecha. Qophiin keenya ammaa kaasee itti fufaa nu waliin turaa aga dhumaatti jennaa jechuudha. Yaa ta'u malee obbo Lammaa Magarsaa yeroo dheeraadhaaf kan inni jiraatu akkuma beekamu biyya alaa jiraachaa jira. Guutummaatti illee obbo Lammaa Magarsaa haga yoona jireenya isaa keessatti guutummaa bara isaa keessatti waa'ee Oromootiif waan callisee isinitti fakkaata. Waa cimjechaa jiru isinitti fakkaata. Haa ta'u malee oduun nuti qabannee isiniif dhiyaannee jirru guutummaatti waa'ee isaanii ibsaa jechuudha. Lammaan Magarsaa Oromoodhaaf callisee jira miti. Waa'ee Oromootiif cal jedhee jira miti. Akkuma Oromoon malaan bishaan waaddu jedhe sana Lammaan waa'ee Oromoo suutuma suutan hojjechaa jira malee callisee yookiin cal jedhee taa'a yookiin immoo hin dhiisee jennee fudhanna miti. Dhaloonni keenyas Oromoo hundis maanguddoonnis guutummaan isaanii jechuudha. Kan inni jiraatu biyya alaadhuma ta'ee waa'ee Oromoo gumaachaa jiru wantoota inni har'as hojjechaa jiru wantoota impoortaantii ta'anii jechuudha. Haaluma amma sochii qabaatee waliin socho'aa jiraniin wantoota garaagaraa illee hojjechaa jira. Miidhama uummata isaallee ilaalaa hin jiru jechuudha karuma kamiinuu. Namni gaafa namarraa fagaatee jiru guutummaatti gaarummaa walii sin irraafata. Ammamillee akka walii socho'aa jirullee ni irraafata. Kanuma fageenyuma kanaaf malee waa'een Lammaa cal jedhee uummata Oromoo ilaalee yookiis immoo callisee waa'ee uummata Oromoo dhiise miti jechuudha. Kanaaf Oromoon hundumtiyyuu guutuu waliitiif waliidha. Jireenya walii keessatti miidhaas immoo faayidaas waliin hirmaata. Oromoon keenya guutummaa biyya lafaa kana keessatti dachee kanarratti guutummaa addunyaa kanarratti illee jechuudha waan guddaa sochoosee darbeera. Uummata miliyoonaan lakkaa'amudha Oromoon. Oromoon uummata galaanaati. Kanaaf Lammaa Magarsaa waa'ee Oromootiin maal jetta jettanii yaadni isin kaastan hin jira yoo ta'e Lammaan Magarsaa waa'ee Oromootiif har'allee isiniif jira jedhaa jira. Socho'aa jira. Dubbiin immoo walitti dhiyeenya yoo jiraatte malee gaarummaa walii sammeenya walii hin barani haga kamiyyuu yoo ta'e inni waanuma gaarii Oromoodhaaf hojjechaa jira. Yaa ta'u amma guyyaan nuufitti walumaan deematuma waa'ee Lammaa Magarsaa isuma kanas ni kaasa. Itti aansuudhaan immoo waa'ee Jawaar Mohammad. Jawaar Mohammad egaa mana hidhaatii bahee cim jedheetuma uummata Oromoo gatee callisee taa'aa jira. Waa'ee uummata Oromoo irra keessa jiru maal keessa jira maal miidhamaa jira eenyuun rakkatee kan jedhu nuu kaasaan jiru jedha. Qeerroonis qarreenis uummanni Oromoo maanguddoonis kun jira akkuma jirutti guutummaatti yaadni kun ka'ee jira. Garuu Jawaaris yeroo as ture sana miidhamaa jiru argitaniitu karaa garaagaraatiin sababa rakkoo ta'een manadhaa hedduu turee jira. Haa ta'u malee har'a immoo namni iddoon tokko gaafa ta'uuf dide iddoo biraa jiraate waa'ee uummata Oromoo yaaduu ni danda'a. Kanaaf inni cim jedhe miti dubbii wal fakkaataadha dubbii lammaatiin cim jedhaniituma taa'aa jiru miti. Akkanumatti hin taa'aa jiru miti. Dubbii wacaa mitis. Akkuma mala bishaan waaddu jedhee dura kaase sana wanti tokko gadi jedhaniituma maalumaan suutumaan hojjetamaa jira. Jawaaris taa'aa jira miti. Haasaatuma jira waa'ee Oromoo. Ifattillee hizbii Oromoo akkas jechuu yoo dadhabillee
ofii isaaniitii garaa isaanii keessatti yaada isaanii keessatti waliin marii walii galtee wantoota hedduu hojjechaa jiru. Obbo Jawaar Mohaammed wantoota inni hojjete hedduuma isaallee beektu. Aga diinota illee fottoksee asii kaasutti qeerroo wajjin socho'ee baay'ee hojjetee jira. Haa ta'u malee arras immoo beektonni keenya gootonni keenya kun nutti laafanii nu dhiisanii miti. Kanaaf wantootuma hedduu kanaan wal qabatee jara kana lamaaniif komii irra hin kaa'inaa. Komiin jiru isuma kan kanadha. Kanaaf guyyaa eega yeroo eega malee wantoonni hundumtiyyuu ni ta'a. Kanaaf uummanni Oromoo komii hin dhiyeessinaa. Komiin isin dhiyeessitan gaariidha. Nu dubbisa. Maal nu ta'a? Deebii keessan deebisa. Yaa ta'u malee har'a immoo wantichi socho'amaatuma jira. Haaluma gaariidhaan Oromoodha yaadaa jirra kan jedhudha. Isuma kanaan wal qabatee kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota keenya qophiin keenya guyyaa har'aa asuma irratti xumurama. Nagaan amma deebinee wal agarrutti nagaan nuuf turaa jennaa. Sin jaalanna sin kabajnaa nagaatti.